Jalqabaan hooggantoonni ABO torba hidhaa waggoota 4 booda kaleessa mana hidhaatii gadhiifamaniiru. Gariin isaanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin waggoota 2 ol lakkoofsisaniiru. Manni murtiis yakka irraa bilisa jechuun akka gadhiifaman murteessus poolisiin osoo hin gadhiisin erga tursiisee booda kaleessa wabiin gadhiiseera. Hooggantoonni kunneen ulaagaa akkamiin gadhiifaman himanni isaanii addaan cita. Dubbii himaa ABO obbo Lammii Gammachuu waayila koo Zalaalam Taaddasaa dubbiseera. Namootni kun namoota torba irra keessatti kan beekaman hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo adda addaa mana hidhaa adda addaa keessa turanii fi gara dhumaa kana bakka addaa godina Shaggar magaalaa Burraayyuutti hidhamanii turan kan miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan akka Jaalabdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, miseensa gumii sabaa Jaalkennasaa Ayyaanaa fi jaallan qondaalota siyaasaa olaanoo dhaaba keenyaa ta'an torba kan of keessatti qabanidha. Kan kaleessa hiikaman kana jechuun kanneen akka Jaallammii Beenyaa, kanneen akka Jaal Dooktar Gadaa Oljirraa, kanneen akka Jaal Gadaa Gabbisaa, Jaal Daawit Abdataafaa jechuudha. Akkamittiin gadhiifaman kan jedhu mirga wabiidha. Mirga wabii sadarkaa poolisaatti eegameedha kan isaan bahanii san duragaa yeroo adda addaatti manneen murtii adda addaatti murtiiwwan adda addaa daddarbaa turan jira. Inni kun garuu mirga wabiidhaan akka gadhiifaman karaa poolisaa dhaga'anii mirga wabii eegameefiin bahanii jechuudha. Murtoo kana poolisii dabarsee moo manni murtii ergasii murtii haaraa dabarsee jira? Jarri kun erga mana murtiitti dhiyaatanii bubbulaniiru mitiire? Isaan erga mana murtii dhaquu dhiisanii waggoota 2 oliif isaa ol lakkoofsisaniiru. Inni kun garuu karaa poolisaatti dhufee akka kanaatti beekna. Hayyee murtee siyaasaati moo tarii mootummaan sirreeffamtoota baay'eef dhiifama gochaa jira waggaa haaraa sababeeffachuun sadarkaa godinaalee fi aanaaleetti qaama kanaati jechuun danda'ama? Namoonni kun yakka hojjetanii adabamanii hin qaban hidhamtoota siyaasaati. Hoogganoota siyaasaa keessattuu kan adda bilisummaa Oromoodha. Kanaaf namoota hidhamtoota sana wajjirraan tokkotti waan isaan ilaalchisu hin jiru. Isaan sun mana murtii dhiyaatanii yakkamaa jedhamanii isaan kun garuu namoota siyaasaati, hoogganoota siyaasaati. Nuni akka hubannutti qabsoon akka hiiketti nun yeroo hundumaa kan jedhaa turre rakkoon jiru furmaata argachuu kan qabu rakkoo siyaasaa jira. Rakkoo siyaasaan furmaata marii siyaasaan argata kan jedhaa baanedha. Egaa qabsoota akka hiiketti hubanna nuti. Tarii dhiyoo kana boordii filannoo biyyaalessaa dabalatee qaamoleen adda addaa, imbaasiileen adda addaa akka isaan hiikamanii fi gaaffii dhiyeessaa turaniiru. Tarii sanarraa kan ka'e murtoo fudhatameedha jedheen. Hanga wiixata darbeetti, kibxata darbeetti dippiloomaatiik koomunitii adda addaaf boordii filannoo biyyaalessaaf komishinii mirgoota namoomaaf caasaa darbeetti jechuudha. Wayirraan citaan turre iyyannaan keenya ni ilaallata dhimmi isaanii furmaata ni argata. Rakkoon keenya akka waliigalaatti akka dhaabaatti kan jennu hundasaa iyyataadha turre. Sanatu karaa adda addaa hojiiwwan hojjetamaa turanitti firii akka hin argatettuu banna kan hin jedheefis kanaaf. Gara dhumaa irratti mirga wabiin erga bahanii mana isaanii taa'anii beellamaan akka mana murtiitti dhimma isaanii hordofan immoo himatichatu adda cite moo? Nus ammuma kana beekna isa kanarra. Beellama durayyuu mana murtii beellaman qabanii mirga wabiin bahuu isaaniidha kan hubannu. Kanaan adda darbee waan irraa quba qabnu isaanillee waan quba qaban akkasuma akka hin qabnedha isaanirraallee kan qulqulleeffanne kanadha kan jennu jechuudha. Rakkinoota jiran hunda isaanii furmaata argatanii kunis akka dhaabaatti hoogganoonni kunis akka hooggantoota siyaasaatti hojii taanuuf karri jiru hundi banamee adda bilisummaa Oromoo furmaata qaba jedhee deddeebisnee akkuma himu sakaaniifis karra banuu danda'a ta'a. Ammallee kan jennu kanadha. Hooggansi keessan mana hidhaatti hafe ni jira. Kan biraa immoo kanaan wal qabate kaleessa tuqxee turte waan barreessite irratti waa'ee waajjira keessan olaanaa Gullallee jiru. Achirratti waan jiru waan xiqqoo nutti himte namni hidhamee hafes yoo jiraate. Nuti hidhama namoota keenya hoogganoota akka waliigalaatti irra keessatti namni beekudha malee kan gaafataa turre hidhamtoonni siyaasaa hedduudha. Kan yeroodhaa yerootti qaamota dhimmi isaanii itti dhiyeenyaan akka nu walii hojjennuuf nu heeyyaman seerri nu heeyyamu isaaniif kan gabaasaa turre. Hidhamaan waliigala karaa hawaasaa caasaalee uummataa adda addaa keessa jiraniin nu ga'aa ture gaafataa turre ni jira. Ammas taanaan inni kanallee guutuutti qulqullaa'ee bahee jechuuf nu dandeessisu nuni kan namoota kanaa hoogganoota torban kanaa irra keessa jiranidha kan wanni jennu. Hidhamaan akka jiru ammas jiraachuu ni mala. Isa kana gaa yeroo fudhatanii keessa deebi'anii odeeffannoowwan qulqulleeffachuu nu barbaada. Dhimma waajiraa duukaa wal qabatee ammas nuti dhimma waajiraa
gaaffiin keenya itti fufee jira. Nuti ammas dhimma waajjiraalee akka Itoophiyaa keessatti 200 jala dhufan qabnu tokkollee hin qabnu. Dhimma sanaa ammas qaamota dhimmi ilaallatan keessattuu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa jechuu kooti gaaffiin keenya deebiin arganne sanarratti qabeenyaan dhaabaa wantoota hedduutu ture, wantoota hedduutu fudhatame, jaallanuma akkana waliinillee qabeenyawwan fudhataman jiru kan waajjiraalee dureellee dabalatee konkolaachistoonni illee ni turani. Isa kana ammas dhawaataan furmaata akka argatuuf waawwaannaan keenya itti fufee jira. Deebiisaa furmaata ni argata jennee immoo gara fuulduraatti waawwaannaa keenya. Fi Chaayinaan maallaqa isaanii wal geeddaruun fayyadamuuf walii galan kora Chaayinaa Afrikaa irratti kan argaman ministeerri muummee Abiy Ahmed gita isaanii Xi Jinping waliin mari'achuun waliigaltee kanarra gahan. Wal geeddaraan birrii fi yuwaan kuni daldalaa fi investimentii saffisiisuuf gargaara jedhameera. Zalaalam Taaddasaa ogeessa dinagdee Mar'ed Tulluu dubbiseera. Kaarensi swaappii jechuun biyyi tokko giddu galtummaa doolaaraa yookaan immoo hard currency jedhamanii beekaman kana kan akka yuuroo kana fa'aa kan akka paawundii kana fa'aa osoo hin fayyadamin kallattumaan biyyoonni maallaqa biyya isaaniitiin walirraa bituu yoo danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf UAE wajjiniin yoo fudhanne gara doolaara miliyoona 800 kan biyyi keenya fi biyya United Arab Emirates walii galte doolaara miliyoona 800tti maallaqa siquun walirraa tiraanzaakti gochuu danda'u jechuudha. Kana jechuun birriidhaan biyya UAE irraa meeshaa bituu dandeessan, meeshaa galchuu dandeessan. Namni biyya UAE immoo maallaqa biyya isaaniitiin doolaara osoo hin barbaadin waan barbaade bituu danda'a, investi gochuu danda'a jechuudha. So doolaarri isaan hin barbaachisu tiraanzaakti gochuudhaaf jechuudha. Kun immoo baay'ee beekamaadha. Fakkeenyaaf UAE fi biyyi Hindii kaarensi swaappii kana qabu beekte. Namni biyya Hindii maallaquma biyya isaanii ruphii fudhatee dhaqeetuma waan barbaadu bitachuu danda'a. Bitateetoo biyya isaatti fudhatee galuu danda'a. Kan faasiliteet godhu immoo naashinaal baankidha jechuudha. Ammas immoo kan Chaayinaa wajjiniin walii galame haqi isaallee yoo ifoomu baate daldalaan Itoophiyaa tokko Chaayinaa irraa meeshaa galfachuu yoo barbaade birrii barbaada jechuudha. Birriidhaan bituu danda'u. Birriidhaan meeshaa isaa daldalaan Chaayinaa jiru irraa bituu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa birriidhaan mootummaa Chaayinaatirraa meeshaa barbaadu jiraannaan bitachuu danda'a. Mootummaan Chaayinaallee waan biyya keenya keessaa fudhatu buna fa'aa dabalatee meeshaalee garaagaraa jechuudha qodaa kana fa'aa dabalatee kaarensuma biyya isaatiin bitachuu hin danda'a jechuudha. Inni faayinaalii maal ta'a kaarensii kana erga tiraanzaaktii goote booda naashinaal baankiin biyyoota lamaan gidduu jiru riikonsileeshinii hojjetu. Lammaffaa immoo waanuma kanaayyuu tiraanzaaktii gochuudhaaf baalaansi isaa hojjechuudhaa fi pilaatfoormii yookaan dijitaal pilaatfoormii tiraanzaakshin pilaatfoormii kan walu kana irratti tiraanzaaktii gochuu danda'an istaabilish godhuu jechuudha. Kana jechuun hanqina sharafa amma Itoophiyaan qabdu sana furuu danda'a jechuudha. Baay'ee sappoortii godha. Amma kaarensi swaappiin gosa lamatu jira. Tokko kan biyyi akkanatti walii galanii ta'ii kaarensi swaappii walii galan. Ani maallaquma kiyyaanan dhufee sirraa bitaa atis maallaquma keetiin dhuftee mana kiyyarraa bitaa waliin jedhanii kan walii galan. Lammaffaa immoo dhaabbileen daldalaa guguddaan amma biyya keenyatti haaraa ta'e malee dhaabbilee daldalaa guguddaan kaarensi swaappii ofuma isaaniitiif waliif godhu. Keessumattuu biyyoonni dhaabbata miseensa daldala addunyaa ta'anii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf farmii guddaan yookaan immoo dhaabbanni guddaan biyya Keeniyaa jiru tokko shilingii Keeniyaa qaba. Dhaabbanni tokko immoo doolaara Ameerikaa qaba. So dhaabbanni Keeniyaa jiru kuni invest gochuu kan barbaadu biyya Ameerikaatti yoo ta'e dhaabbanni Ameerikaa jiru immoo invest gochuu kan barbaadu biyya Keeniyaatti yoo ta'e maal walii galu shilingiin asii qabu kana asitti asii kennaati. Keeniyaa keessatti shilingiidhaan invest goota. Doolaara achii qabdu immoo naa kenni jedhanii walii galuu jechaadha. So kaarensi swaappiin baay'ee kan baratamedha. Kana gochuun maaliif tokko tiraanzaakshin koostii hir'isa. Lammaffaa immoo akka biyya keenyatti argiteetta yoo ta'e waa biyya Chaayinaa irraa bitachuudhaaf doolaara barbaanna. Doolaarri immoo biyya kana keessatti baay'ee iskarsiidha. Kanaafi tokko dinagdeen Itoophiyaa guddachaa deema. Piroomisingiidha waan ta'eef fuulduratti hardi kaarensi gosuma kamiyyuu jechuudha. Doolaara dabalatee yuwaanii dabalatee dabalaa deema waan ta'eef hagasitti sappoortii siin godha. Kana qofa osoo hin taane wantoonni akkanaa yoo baratamaa kan deemu ta'e government to government relationii kun guddate daldalaan biyya Itoophiyaa keessa jiruu fi daldalaan biyya Chaayinaa keessa jiru kaarensi wal jijjiiranii daldaluu gaafa jalqabanii investimentiin biyya kanas jiru investimentiin biyya sanis jiru guddachaa deema. So investimentiin akka promote ta'u akka babal'atu godha. Daldalaaf immoo keessumattuu baay'ee sappoortii godha. Foreign direct investmentiidhaaf bu'aa guddaa akka qabu ibsamee jira. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa akkaan jabaadha. Aga bara 2000 aga bara 2016tti daldallee biyyoota lamaan gidduu gara doolaara biliyoona 4 akka geeru himama. Kana jechuun daldaltoota biyyoota lamaan gidduu jiraniitiif boqonnaa gaariidha jennee ibsuu dandeenya waliigalteen kun. Baay'ee gaariidha. Keessumattuu daldalaa biyya Itoophiyaa jiru gaariidha. Maaliif jennaani meeshaalee baay'een Chaayinaa irraa gala yookaan immoo Chaayinaa irraa biyya biraa deemee biyya keenya galaa jechuudha. Koostiin inni dhuma yookaan immoo gatiin dhuma garuma Chaayinaatti deema jechuudha. Dubaay irraas galchii biyya kamirraa galchii meeshaalee baay'een Chaayinaa irraa
irraa dhufu. Lammaffaa immoo Chaayinaan addunyaa irratti biyya amma Chaayinaa waa oomishu hin jiru. So kanaafuu maal godhaa daldalaan keenya Chaayinaa irraa birriidhaan bitata jechuun daldalli isaa faasiliteet ta'a. San bira darbee daldalaan Chaayinaa tokko gabaan Itoophiyaa kun promising jedhamee ilaalama beekte. Riiformii biyyi kun goote wajjiniin biyya keenya keessa dhufu. Fakkeenyaaf Alibaabaan amma haasaa jalqabeera. E-commerce guddaadha beektaa biyya Chaayinaa irratti akkuma addunyaattu lammaffaadha. Dhaabbileen biyya Chaayinaa keessatti hojjetan guguddaan biyya kana keessa dhufanii invest gochuu danda'u. Konistirakshinii guguddaa biyyi kun gaggeessitu. Konistirakshinii kan karaa ta'uu danda'a, biildingii garaagaraa ta'uu danda'a. So dhaabbilee Chaayinaa kana maaliin kaffaltaa fi maallaqaan kaffaltaa, birriidhaan kaffaltaaf hin rakkattu sin dhibuu jechuudha. So isaan immoo maal godhan yoo barbaadan biizinasii biyya keessatti hojjechuu yoo barbaadan birrii asitti argatan saniin farmii isaanii jabeeffachaa deemuu danda'u. Dhaabbilee biraallee biyya keenya kana keessa fidanii ittiin hojjechuu danda'u waan ta'eef baay'ee